Shama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota chaayinaala kennaa yuutuub jalatti argamtan hundi keessanuu salaamtaan xiyyeeffannoo raakaate lagaaf gaara qaxxaamurtee isin haa geessuu isiniin jecha eegaa akkuma beekamu waldhabbee tiyyaa fi haadha mana kiyyaa irraa kan ka'e isinillee akkuma agartan illee hedduu takka kadhachuudhaan ture sossobuudhaan ture diddeeti kan mana isii irraa baatee deemte amma bakka isin itti jirtulleen mul'attee jirti gaati mana gola aartii Oromoo jirti. Gola aartii Oromoo jaartiin nama eega sokkitee isa bira dhayxe naafillee hin bilbillee takka haati telefoona isii irraa fuudhee naaf bilbilee akkamii kunoo na bira jirti yaadin naan jechuu qaba ture naan hin jenne saniisi. San gubbaan dabree dhimma waa'ee gartee waan isaan hin laallanne waan isaan laallanne isii haasofsiisuu jira gaafachuu jira kun dhimma isaati miti. Kuni dhimma isaati miti waan dhimma isaan ta'in maaltu isa galche. Ichumaanuu isinis kuni manni gartee ni gurguree kennaa gurguree maal jettee chaayinaal irratti ol baatee yituusi kiyya manni duraanis anaaf bite gurgurame maal irratti akka gurguramee fi kana nagaafachuu qabdi. Akka gurgurame manni osoo naaf isii naga wali qabnu osoo hin taane eega naaf isii wal dhabne sababaan irra gurgureen qabani mana. San garteemi karaa nagayaatiin akkamitti akka gurgurame nagaafachuu qabdi ture. San gubbaan dabre inni yoo maal irratti wal dhabdanii dhuftan jee eega gaafate booda naa bilbilee akka naati jaartiin tenabee jetti hin yaadin naan jechuu qaba. Egaa anis egaa isiin manarraa baate takka eega teenyee barbaada isii ittiin jira. Barbaaduttu hin jira garuu haati bakka isiin jirtu hin beekne. Garuu manuma gola aartii Oromoo kanaa haati inshaallah egaa yooniin ganaa bare malee inuma akka nama gandaatti kan dubbachaa jiranii nama gandaa eega ta'anii lafa dheertuu lafa jala isiinillee nan barsiifne namni kun nama gandaati. Obboleessa kiyyaa jettee akka viidiyoo ishee irratti argitanitti namni kun nama gandaati nama yooniin du'ellee dhiiga kiyya baafachuu danda'u jettee takaachuu gubbaa lallabu jirtu. Namni ishiidhaa kaakanii nan beeku biyya jiranii dhugaadhaa ga'anii keessaa kana tokkollee hin beeku du'anii. Isinis nan barsiifne jechuu fedheeti ammoo inni dirqama maaliif eega isiin mana isaa dhayxe. Maalirra walloltanii dhuftanii jee eega isii gaafate booda maaliif naa bilbiluu dhabe. Amma immoo yoo isii gartee gara manaatti hin deebifne taate wal dhabbeedhaan naaf isii iddoo dhufuuf deemu. Gammanumaa Oromoon guutuun akka naaf hubattanii barbaada. Jaartiin namaa ani yoo akka kiyya taate haati mana namaa dhuftee mana kiyyan yoo na bira sokkite yeruma sanittiin fuudhee gara mana isiidhaa galchaa yoo naaf mijaa'uu baate ammoo bilbileetiin jaarsa isiidhaa hubachiisaa jechuudha. Tiruun yoo bultee ni lafooyitii akkuma jaanii gartee ani kana keessatti waliin nama mul'achaa jiru anumaa fi haadha mana kiyyaatu isumaatu rakkoo tana keessa isumaa'uu galchaa jira. Isaa galchaa jira keessa. Sanirraa kan ka'e ammoo ammaan tana hatattamaan jaartiiti akka mana naa deebisuun barbaada. Amma yoo san ta'uu baatte ammoo anis hangaan dandeette kaatee jaldeessinuu jaartii irraa nafu waan ta'eef tarkaanfii biraatiin fudhachuu danda'a waan ta'eef inni ammaan tana garteemi viidiyoo tana laayik sheer godhuudhaan laayikii itti heddummeessitanii akka garteemi nama hedduu bira geessu laayik gootanii sheer gootanii wal biraan akkanaaf geessaniin barbaada isaanillee akkana dhaqqabdaniin barbaada. Kun dhaamsa kiyya. Yoo isin taate jaartiin namaa takka deemtee yoo isin bira dhufte maal gootan? Ishii tana akka jaartii namaa taate ishiirraa dhagee waan hin ta'uu fi waan hin taane achitti jaartiin namaa gulantaarra qabdi. Lolli jaarsaa jaartii gulantaarra qaba yoo wal lollees lola kiyyaa fi kayisiidhaa achumatti dhiifatee qabatee gulantaa kiyyarratti yoo inni kattee haasofsiisu ta'e dhugaadha. Sooshaal miidiyaa irra haasoo inni jaartii xiyyaatii fi kiyya inni sooshaal miidiyaa irratti ol baasee lallabuun maali? Kana garteemi inshaallah fuula dura haati walumaan arguuf teenya inni ammoo
waan hin taane ka godhaa jiru. Waan hin taane godhaa jira. Takkasitti kaate Oromooti yaa viidiyoo tana gaate hanqa dhumaatti illee daawwadhaadhaa subscribe like share godhuudhaan waliif biraadhaan naaf gayaadhaa. Kuni dhaamsaan gola aartii Oromootiif dabarsuu gama kiyyaanii. Jaartii tiyya hatattamaan akka karaa manaa naa deebisuun barbaadaa jechuu fedheeti. Amma yeroo gabaabaa keessatti ammoo deebitee dubbiin tun guddattee boodallee waan biraa gaafa uumame isinillee waan keessaa hin hafneef arraas akkuma agartee midheen gaddaas koomentii jalaa waan feetannaan jechuu turtan haadha mana keetii akkasin godhin maaliin godhin naan jechuu turtanii anilleen gama kiyyaan gorsa keessanillee fudhadheetiin ture. Sambooda gaafa lola kiyyaa bifa isiidhaa kaniin harkallee itti baasuu ture. Sambooda eega isin koomentii jalaan maalii wanni akkanaa naan jettan deebi'ee harkallee ittiin baafne. Harkallee ittiin baafne akkuma isin agartanitti kadhachuudhaan ture. Sanuma gubbaan dabri gurbaan isiin sooshaal miidiyaa gubbatti ol baatee komattus obboleessa kiyya dhugaadha inni deebi'eetiin mana hakimaas geessaa jee. Rakkina agartee sababa if dandayaa qabu sababni inni irratti hafe guyyaa sanii anilleen hin beekne hin hubanne hanqa inni dhufuu jeeti hin eegganne osoo hin eeggatiin jarjaraan manarraa baatee kutte ifiif manarraa baatee deemte malee gartee namni illee isii haakima geessuu dideen jiru inni sababa dhuunfaa isa qunnameen rakkoo isa qunnamteen hafe guyyaa san. Anilleen kaati isaan eegadetti isa duuba waan dhiiraa kaati waan hin jeen achirratti kaati isinis quba qabdanii viidiyoo irratti wajjin geessinaa jeen isa duuba geessuun illee natti ulfaatteeti kan guyyaan sun dabare. Guyyaa itti aanutti illee dhufeetti isii manaa dhabe. Hanqa irratti kaati innilleen barbaada ittuma jira gaati walumaanuu barbaadu jirra. Waan harkine takka hin qabnu jechuu kiyya. Waan harkine hin qabnu gaa eegana ani sooshaal miidiyaa gubbaa irratti viidiyoo isiidhaa fi haati manaa Nasruudhaa yookaan gola aartii Oromoodhaa maxxansan harkeetiin achirraa jala deemu ture. Viidiyoo isinillee dalaydee turte mana gola aartii Oromootti gola aartii wanillee tamarte jira. Sanirra dhaabbadheetiin achi eega isaan viidiyoo maxxansanii yookaan agarre bakka isin karaa isin gorteewu san dura bineensi nyaachuu fi dachi seenuu fi samii seenuu isiidha waan addanaabee hin qabu. Amma garuu mana gola aartii Oromoo jirti. Gola aartii Oromoodhaa ammoo ani hatattamaan ammaan tana jaartii tiyya gara manaatti akkanaaf deebisuun barbaadaa. Hatattamaan yeroo gabaabduu keessatti yoo kana kan hin goone taate waan biraan naaf isa iddoollee dhufuu ta'a. Gamanumaan Oromootii naaf hubaddaa. Achumaanuu chaayinaala gola aartii Oromoo jalatti koomentii yaada keessan barreessitanii fi rakkoon akkan uumame. Rakkoon yoo gartee anarraan gara isaatirraan dhufte isiinan qattu booda. Chaayinaala isaa jalatti koomentii barreessuu fi dandeessan. Akkasuma anilleen asuma jalaan yaada qabdan koomentii jalaan naa barreessaa isiniin jaa Oromootiyya. Viidiyoo tiyya hanga dhumaatti daawwadhaa hanqaan viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufutti nagaa naa turaa na hordofaa isiniin jaa horaa bulaa deebanaa ulfaadhaa.